Ashama akkam jirtan odeeffannoowwan adda addaan isin dhiyeessa. Hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihi Abdii daawwannaa Itoophiyaatti taasisaa turan xumuraniiru. Egaa pirezidaantichi wanciis daawwataniiru. Isatti aansee ammoo gara naannoo Somaalee deemuudhaan jigjigaa turanii pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafii Muhammadii fi qondaaltota kanneen biroo wajjiniin dhimmoota waloo irratti mari'achaati kan turanii. Egaa turtii Itoophiyaatti taasisan har'a akka xumuranidha kan ibsame. Pirezidaantichi gara Itoophiyaa kan dhufan waliigaltee faayidaa waloo mallatteessuudhaaf akka ta'e ni beekama. Waliigaltee mallatteessuu kun erga xumurame booda daawwannaa isaanii itti fufanii daawwannaa isaaniitiinis hedduuwwan adda addaa ilaalaniiru. Pirojektoonni misoomaa Itoophiyaa maal akka fakkaatan keessumattuu hojiin wancii irratti hojjetamee sadarkaa irratti argamu daawwachuu danda'aniiru. Egaa daawwannaa isaanii xumuraniiru jechaadha. Dhimma kana wajjin wal qabatee egaa waliigaltee Somaaliilaandii fi Itoophiyaan tibbana mallatteessan Soomaaliyaan gara gadii kan Moqaadishoo jechuudha balaaleffachuun ishee ni beekama. Somaaliilaand ammoo Soomaaliyaa ishee Moqaadishoo akeekkachiiftee jirti jechuudha. Maaltu si galchee anatu Itoophiyaa wajjin waliigalee ka'umsa jedhuun egaa akeekkachiiftee jirti. Deebiin gama Somaaliyaati kenname immoo maal akka ta'e hanga ammatti hin beekamne. Dhimma waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand kan wajjin wal qabatee egaa yaadonni ka'aa jiran akkuma itti fufanti jiru. Miidiyaawwan bebbeekamoon idil addunyaas dhimma kana gabaasaniiru. Kanneen tokko tokko immoo egaa haalan taaneen faallaa deemuudhaan dhimma kana kaasaa jiru. Akkuma tibbana ibsamaa ture waliigalteen Itoophiyaan Somaaliilaand wajjin taasifte seera qabeessa miti. Somaaliilaand biyya sadarkaa idil addunyaattiin beekamtii hin qabne waan taateef gatii hin qabu jechuudhaan gadi cicuudhaaf yaada kennaa jiran akkuma itti fufanitti jiru. Egaa boodatti immoo waan ta'uu kan walumaan agarru ta'a. Dhimma misoomaa wajjin wal qabatee bulchiinsi magaalaa Amboo misoomaa fi nageenya magaalaa Amboo akkaataa mirkaneessuun amansiisaa taasisuun ittiin danda'amu irratti jiraattota magaalaa Amboo wajjin har'a mari'ateera. Egaa kantiibaan itti aanaan magaalaa Amboo obbo Tasfaayee Dagafaa nageenyi bu'uura waan hundaa waan ta'eef hawaasni qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan nageenya magaalaa Amboo amansiisaa taasisuu akka qabu waltajjii kanarratti haasawaa dhageessisaniin hubachiisaniiru. Hirmaattonni marii kanaas nageenya naannoo sanii akka eeganii fi nageenyi waaraa Oromiyaa keessatti akka dhufuuf shoora isaanirraa eegamu kan gumaachan ta'uu isaanii waltajjii kanarratti mirkaneessaniiru yaada kennaniini. Yeroo gammariin dhimma nageenyaa fi misooma irratti xiyyeeffate kun kanumaan duras naannoo Oromiyaa godinaalee fi magaalota adda addaatti haala wal fakkaatu ni gaggeeffamaa kan ture. Inni kun bu'aa argamsiisuu olaanaadha. Hawaasni waa'ee misooma isaa waa'ee nageenya naannoo isaa irratti yoo mari'ate qaawwii uumamuu hin danda'u. Kan nagaa booressuudhaaf socho'anis yoo kana arganitti adabatanii taa'uu jechuudha. Kanaaf marii haala kanaan gaggeessuun barbaachisaadha, murteessaadha. Iddoowwan kanneen biroos muuxannoo kana fudhachuudhaan haala wal fakkaatuun dhimma misoomaa fi nageenya naannoo isaanii irratti mari'achuun bu'aa olaanaa argamsiisa. Odeeffannoo birootiin korri qorannoo Oromoo marsaa 14ffaan magaalaa Adaamaatti qophaa'ee taa'ameera. Korri kun mata duree duudhaa keenya ijaarsa biyyaaf jedhuun kan taa'ame. Daayirektarri olaanaan Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo obbo Dirribaa Tarrafaa mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa, afaanii fi seenaan Oromoo akka qoratamuuf hojjechaa kan jiru ta'uusaa kora kanarratti haasawaa dhageessaniin mirkaneessaniiru. Hojii hanga ammaatti hojjetameen dhaloonni dammaquun ijaarsa biyyaa keessatti isaa akka bahu ta'eera jedhaniiru. Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo hayyoota hirmaachisuudhaan mata dureewwan garaagaraa irratti qorannoo gaggeessaa akka tures himaniiru. Hayyoonni seenessa dabee qajeelchuu danda'u jedhan.
Hooggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbirruu seenetta jallatee sirreessuudhaaf hojiin hojjetame salphaa kan taanedha. Isaanis gama isaaniitiin haasawaa dhageessaniin kan mirkaneessanii hojiin hojjetame gaarii ta'ullee immoo hojii guddaatu nu eeggata fuulduratti jedhanii waan Oromoo ibsuu fi madaaluu hojjechuu qabna jechuun dhaamaniiru. Kanaaf abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, hayyoonnii fi qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hundumtu gahee isaanii akka ba'aniif dhaamaniiru. Sadarkaa pireezidaantii ittaanaatti qindeettaan kilastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdul Hakiim Muluu gama isaaniitiin bilisummaa argameen seenaa keenya isa sirrii qorachuu dandeenyerra jedhaniiru. Falaasama Oromoo keessatti nagaa fi araarri iddoo guddaa qaba jedhaniiru obbo Abdul Hakiim. Sirni gadaa ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uusaas himan. Qorannoowwan qorataman dhugaa Oromoo kan baasan sobaa fi daba kaleessa tures kan sirreessanudha jedhaniiru. Egaa korri qorannoo Oromoo marsaa 14ffaan har'a magaalaa Adaamaatti qophaa'e kun guyyaa boruus haaluma wal fakkaatuun mariitaa itti fuudhaan waraqaawwan qorannoo adda addaa dhiyaatan irratti mari'ata. Haala kanaan egaa dhimma aadaa fi seenaa safuu Oromoo irratti wal ga'uudhaan mari'achuun hubannoon inni uumu baay'ee olaanaadha. Egaa hojiiwwan hojjetaman kun ammoo dhaloota dhufuuf akka darbaniif barreeffamaan kaa'uun barbaachisaadha waan ta'eef hojiiwwan hojjetaman kun barreeffamaan qophaa'anii akka ta'aniif kan hojjetamaa jiru ta'uunsaas waltajjii kanarratti himameera. Kun waan jajjabeeffamudha. Dhimma kana hawaasni itti hirmaatee hayyoonni damee kanarrattis hubannoo gahaa qaban hojjechuutu irraa eegama. Waan nuuf dhuftaniif hedduun isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa, nagaatti.